Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ooltan jirtu nagaa qabdu fayyaa baga nagaan ooltan gaahii har'a moo yaada addaa seenaa durii tokko qabadheetiin gara yuutuubitti deemuudhaaf deema. Yuutuubii kanallee immoo akka nu bira dhaabbattanii saaskiraabii fi sheer laayik gootan jechuu barbaadeeti. Oromoon hundi baga jiraattanii. Innis maali waan dur ijoollummaa keessatti tahe tokkoo fi waan amma immoo keessa jirru kana wal biratti gaan fideen itti yaadeetumarra waan akkanaa kana fidadhee gadi bahee. Innis maali bara 1997 fakkaata biyya arabaa tana deemu malee jee dadhabamee tan ijoollummaan natti jira lakkinis nan deebisu sanirraa hin hanga tokko isin dubbattuu barbaadeeti. Garuu dhugallee hin fakkaatu namni biyya Oromiyaa tana keessa deddeemee jirullee nima beeka. Egaa garuu dhugaan itti fakkaatu namni kun yoon akkas jeenis ni fudhata jeen amanu. Maaliif jennaan dachichatii fi jechichatu waliif fakkaanne waan ta'eef hundaafuu ishaaraanis nutti ifu jirti. Ishaaraa tana kunneen walitti deebina reehi bismillaahi nutti illee diimattee ganaahi. Egaa makiinaan kaleessa miilaan itti deemne dhabne bakka yaabbannu dhabne har'ammoo irra teenyee deemnu tun hoggaan wal bira madaale akka malee na ajaa'ibde. Addunyaan tun garagaggaloo yarzuqu liman yashaa'u wa yaghfiru liman yashaa'uun suni kanuma inni rabbiin abbaa fedhe kennaaf abbaa fedhe dhowwata. Akkasittiin biyya arabaatiin deemaa jee dadhabamee ijoollee firaatii wajjin akkana nama 4 taanee nama 5 taanee baane nama 5 wajjin baanee karaa Jijjigaa kanaan yeroo san deemama basaasoo kanatti deemama. Akkasittiin gafuula galee Finfinnee bullee Finfinneerraa karaa Jijjiga yaabbanne Jijjigarraa Aartisheek yaabbanne. Aartisheek hoggaa geenyetti dallaalaan afaan Amaaraa haasa'u ilma qeesiidhaa tokko akkasiin nu qabate. Warra gaddeemuu miti isin maashaallah isiniin geggeessa jeessutuma akkasitti nu abasharaatuma alaa ijoollee walloo iddoo gaariidha isin jechaatuma nu goggaarfataatuma nu jajjabeessaatuma akkasitti fide karaa Aartisheek kana nu galchate. Akkasitti Aartisheekiin nu gaateetuma hoteelli kiyyaas kana ol sheenaatii nyaadhaa dhugaa boodammoo bakka deemtan siniif hin himanuun jee akkasitti namoonni kana gaariin eessa argame jennee jaluma sheenne. Garuullee amantallee guddoo irraa hin qabnu. Ol sheennee akkasitti nyaannee dhugne dadhabdanii gadi dhiqadhaati harma ciisaan hunjee dhiqanne hoggaachi ciisaan hunjan lafti immoo hoggaa ol sheenan manuma hidhaa fakkaatti bakka ciisan malee danqaraan ol deeman keessaa waan nama rifachiiftu. Gidaarri isaa simmintoo dhakaacha kanaan akka namni dandeetti hirkannetti lassaname. Ol sheenne hoggaa xixiqqoo ciciifne dallaaloota nu guuree akkasitti horii kaffalaa dirqama jeenu dirqee nuti horii sanillee qabnaare horii sanis hin qabnu waa muraasa qabannee baanee nuyiifuu faacimatti namni dibaaddimuma keessa basaasoo bu'ee yaabbatee suudii baajinneetuma karoorfannee deemne. Akkasitti waan qabnu hundumaahuu jik jenneetti kennus dinnee dallaalas dinneetuma nu bulchanii hoggaa bulle ganama fulusii nutti waaman. Warra gaddeemuu hidhaa janiini nu hoggaa fulusii nutti waamanin feenaamii numaa'u akkasitti fulusii saniin karaa ol deebitan nuun janii waan bulchinee fi waan nyaachifne fidaa jennaan nuti isaantu nu bulchee waan qabnu jenneen ishii qabnu kennine dinne booda fulusiin yookiin qabeenya ummataa kennaa yookiin hidhamtan nuun jee akkasitti booda hoggaa dirqamne kaffalle ishii qabnu amma gaafixanne karaa Jijjiga ol dachaane ishiinuu harkatti haftees bulii 2 moo 3 kana bubbulleetii of harkaa finne. Waan nama ajaa'ibu gaa biyya Jijjigarraa namni karaa walloo ni gala jee namni yaadu silaahi yoo yaaddan jiraattan yoo galtan jiraattan illee irraa dubbatuu dandeessanii. Akkasitti gaa oli fuula galle Jijjigarraa kaaneetuma zuur salaanne Harramarraa hoggaa geenye keellaa jira keellaan nu qabee jitti nu oolchee galgaleessee nyaataa dhugaatiis nuu kennee ganna dhuise. Waan sin ajaa'ibu gaa kana keessa biyyan beennu dhuguma afaan Oromoo warri dubbatu heddumaa nama sin beennu karaa kana makiinaa guyyaan takka dhufnee sin beennu
garuu darasummaan tun hoggaa ijoollummaa namni qiraatii deemee darasummaa musaafirummaa kan jedhamu san beeku amdini isin dhibuu beela'uus ni danda'a karaa deemuus namaa walii gala jechuudha. Akkasitti namaa walii galaatuma nyaachaatuma karaarra ol fuula gallee kaaramarraan buuneeti harar kana keessa lafa isbaaltii dhiifnee maasaa keessa harka mirgatti gorreeti waan nama ajaa'ibu keessa harar biira baane guyyaan saditti harar biira baane. Harar biiraa san keessa yoomiyaa dalagadhaa malee akkatti ol hin deemna namni nuun jejjee yoomiyaa dalagatuudhaaf harar biiraa sheenne. Amma harar biiraa san qarshii 20 na fakkaata guyyaa takka ooluun ofirraa nyaatanii. Jarri biiraa dhugaatiin dalasiisa. Hoggaa xiqqoo dhuge jarri uleedhaan nu xamade dhiitichaadhaan kaalchoo saniin baanan saniin nu eegalan. Nuti wayii kana beennaare kureeka yookiin kaafaa simmintoon laaqan kana fudhanne hayyaa jenneeni hoggaa dhoonne jara achi mootummaan nu dhufe. Seera jala nu oolchuuf turanii namni tokko ragaa nuu bahee jarri kun sakkareetti isaan lolee isaatu badiitti dalage malee ijoollee miti jee akkasitti hojii isaan hojjetaa oollee nu biyya namatti eegaluun hidhamna hojii siffeen ayyaana jenne kaane miilaan gaha miilli keenya kun abdataadha abdatama akkasitti oli fuula galle deete hararirra osoma deemnu ammas namni wahii akkasin ta'inaadha yoomiyaa dalagadhaa nuun jee mee kaamiraatti dhufee tura lakki viidiyoo biraa kuteeta silee deebi'a malee hin taane. Akkasitti egaa alhamdulillaahi rabbil aalamiin galata rabbiiti. Waan kana namni silaa karaa kana beeku hedduullee numa hin dhugeessu yookiin ammoo warri deeme dhugeessuu mala. Makiinaa yeroo sanis baay'ee miti akka ammaa kanatti Oromoonis Oromoo akka ammaa kanatti ittiin deemu. Namni si dubbisu hin jiru jechuu yoo humna keetiin ta'e maleedha osoma karaa deemnu makiinaas osoma kadhannu hirna geenye harar kana keessa meeshaa hidhannoo kun illee tokko hin jiru kaadiree wayii takka jirti kan siikii qabattu qawwee durii takka qabattu tun namni eebdimee akka malee afaan Oromoo dubbatti malee diina jechuu akkasuma waan nama ajaa'ibu keessa Oromoonni kan nama si nyaachisaa nama si obaasaa garuu kaabineen nama qabdeeti ati maali ati abahoodha ati maal geessita dubbii akkam yeroo sanitti immoo marfee tokko namni sadii wajjin deemu afur wajjin deemu marfee nama waraana namaan janii marfee waraanuu deemtanii nama ajjeesuu deemta afaan janii nu hidhanii hirna geenyeeti masgiida dhannee salaannee waan nama ajaa'ibu keessa ulamaa'ii gaafannee bultii barbaanna jennaanu lakki mootummaa iyyama gaafattan malee as buluun hin ta'u nuun janii nutis islaamaa wajjin salaannee ijoollee wallooti akkasii rakkannee deemu jirra jennaanu yeroo ammaa sanii fi yeroo ammaa kana hoggaa laalle wal biratti wallahi waan akkaan nama ajaa'ibu tokko